Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'as jechuudha waan tokko irraa dubbachuun barbaada kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan baay'ee garaa na nyaate tokkotu jira jechuudha. Innis guyyaa kaleessaa viidiyoon hojjedhe jedhee haalli naa mijachuu dide jechuudha. Wanta kana viidiyoo irratti hojjedhe irraa dubbadha jedhee haalli jechuudha naa mijachuu dide hojii irraan kan ka'e jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Har'a immoo waa tokko irraa jechuun barbaada. Innis inni dhimma maaliitii yoo jettanii dhimma obboleewwan kiyyaa Saawudii keessatti rakkachaa jiranidha jechuudha. Dhimmi obboleewwan keenyaa kun yeroo baay'ee ijoolleen keenya mana hidhaa Saawudii keessatti ni rakkatu jechuudha. Ni rakkatu. Hundumtuu garuu zimmi jedhee ni ilaala jechuudha. Kana duras ijoollee baay'eetu achi keessatti rakkate jechuudha. Haa ta'u malee ijoollee sanaaf namoonni tokko tokko miidiyaa qaban irratti jechuudha sagalee ta'anii fi akka ijoolleen sun gara biyyaa galan godhameeti jira jechuudha. Haa ta'u malee miidiyaan illee dhagayeeti ijoolleen sun nama furmaata argatanii gara biyya isaanii galaniitu jiru jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon Saawudii keessatti ni baay'ata. Haa ta'u malee rakkoo sanarraa rakkoo kamirraayyuu kun adda jedhee fudhadha akka yaada kiyyaatti. Maaliif adda yoo jettanaan jettanii namni tokko jechuudha. Namni tokko dubbatee illee fakkeenyaaf ijoollee daa'ima wajjiniin jechuudha. Ijoolleen shamarranii ijoollee daa'ima wajjiniin achi keessatti rakkachuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama. Daa'imni suni dubbattee waa namatti himachuu hin dandeessu jechuudha. Yeroon hamma nuti keessa jirru immoo yeroo baay'ee ulfaataadha. Yeroo baay'ee ulfaataa innaan isiniin jedhamu fakkeenyaaf anumti mataa kiyyaan jechuudha. Yookaan daa'ima xiqqoo sana dhiisitiiti anuu mataan kiyyaa hoo akkanatti hoo ufuufuu jechuudha. Mana tokko keessaa gara haalaatti ba'a akkasuma deddeemaa sosocho'aati kan inni jiraachaa jiru jechuudha. Hundi keenya ni beekna biyyi Arabaa yeroo kanatti waqtii ho'aati waqtii qorraa miti. Haa ta'u malee mana hidhaa keessatti daa'imni sun akkasitti dararamuu jechuun baay'ee tokko namatti dhagahama. Yeroon kun yeroo ho'aati yeroo baay'ee ho'u. Sanaan biratti immoo daa'imni kun dubbattee waan akkanaan na barbaachisa oodhuma dhukkubsatte illee daa'imni sun iddoo akkanaan na dhukkuba iddoo akkanaati waan jettuu miti sooshaal miidiyaa irratti namni hin argine hin jiru jechuudha. Viidiyoo tokkotti gadhiifamaa jira. Muraasa yuutuubii irratti illee namni hojjete hin jiru jechuudha. Yuutuubii irratti namni hojjete nama tokko qofaadha. Ani kan inni ofii kiyyaa arge jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa gama feesbuukiitiin namoonni tokko gama viidiyootiinis akkasuma gama barreeffama tekstiitiin illee suuraa wajjin maxxansanii ni jira jechuudha. Garuu yuutuubii irrani warreen yuutuubii gurguddaa qabdanis ta'e namni irratti hojjete hin jiru jechuudha. Namni sagalee ta'eef hin jiru jechuudha. Namni maqaa isaanii dhaheeyyuu hin jiru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa rakkoon Saawudii keessaa yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhee ni baay'ata. Garuu rakkoon ni jira ni baay'ata. Rakkoo sana osoo hin taane kan baay'ee rakkoo sanarraa adda rakkoo duraarraa adda kan ta'e rakkoo samma jirudha. Maali yoo jettanii daa'ima duudaa kanan ta'e jettee sitti hin himanne achi keessatti dararamaa jira jechuudha. Daa'ima sanaaf jechuudha manni hidhaa hin malu. Innumti daa'ima sana wajjin haadha daa'ima sanaa hidhee nama akkamiiti jedhee yeroo yaadu baay'ee na dhiba jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa gabaabumatti wanta isiniin jechuu barbaadu warreen miidiyaa gurguddaa qabdan yuutuubiis ta'ee gama feesbuukiitiin gama kamiinuu akka dandeettii keessanitti sagalee ta'aa fi hin callisinaa. Yoo isin sagalee akkuma ijoollee kanaan dura ijoollee Saawudii keessatti dararamaa turte namoonni tokko namoonni miidiyaa guddaallee qaban ijoollee sanaaf sagalee ta'aniiru jechuudha. Haa ta'u malee dhimmi ijoollee sanaa furmaata argatee ijoolleen sun gara biyyaatti galaniitu jiru jechuudha. Akkamitti gara biyyaa galan yoo jennu immoo namni tokko yoo sagalee namaa ta'ee namni tokko dhagaye malee namni fakkeenyaaf callisee ijoolleen sun Saawudiitti dhabuu namni beeku hin jiru jechuudha. Nuti yoo sagalee taaneef qofa ijoolleen sun furmaata kan argattu. Kanaaf kana dura ijoolleen sun furmaata kan argatteef ijoollee miidiyaa gurguddaa qaban gama yuutuubiitiin ijoollee miidiyaa gurguddaa qabantu sagalee ta'ee jechuudha.
haa ta'u malee dhimmi isaanii furmaata argatee gara biyya isaanii galaniitu jiru jechuudha. Kun immoo rakkoo kuni suru hunda'uun kun rakkoo sanarraa hadda. Manni hidhaa manuma hidhaati garuu rakkoo sanarraa hadda. Maaliifini warreen kana dura hidhamanii ijoollee dhiirati haa ta'u dubbatanii gama laayivii waraabullee dhaachi keessatti laayivii waraabat turanii sagalee lamma tokkollee sagalee nuu ta'a jedhanii isaan humtuu sagalee ofii ta'aa turan. Isaan kuni baay'ee nama gaddisiisu. Ijoollee daa'imaa wajjin ijoolleen shamarranii mee bakkuma ofuma ta'ee naan laalu baay'ee garaana nyaata jechuudha. Maaliifini mucaa daa'ima tokko qabadhee jechuudha osoo guyyaa tokko hidhamee maaliin ta'a akkasitti yeroo yaannu mee akkasitti yaannu gabaabumatti warreen miidiyaa qabdan miidiyaa xiqqaa guddaa hin qabu sagalee namaaf ta'uuni nama gargaaruun nama ta'uu qofti gaadha. Kanaaf miidiyaa qabdan irratti sagalee ta'aafin isiniin jedha obboloowwan kiyyaa sagalee walii haa taanu. Yoo namni tokko sagalee ta'ee fi namni lama yoo dhagaye inni dhagaye sunis sagalee dabarsee yoo sagalee ta'eef yoo sheerii godhe dhimmi kun furmaata argata jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu warreen immoo namoonni tokko jechuudha wanti baay'ee nama haarsu jechuudha. Wanti baay'ee namatti dhaga'amu hojiidhaaf biyyaa baate malee ilmoo godhachuudhaaf diqaalaa minaaminii warri jedhamee odeeffamullee jira jechuudha. Obboleewwan kiyyaa akkanan jedhamu jechuudha. Ilmoo kan namaa kennu Waaqayyoodha. Waaqatu namaa kenna jechuudha. Akkanan jedhamu hojiidhaaf biyyaa baatee duraa akkas jechuudha. Nuti Oromoon jechuudha. Rakkoo keessaa wal baasurra rakkoo keessatti wal dhiisuturra nutti mijata jechuudha. Akkasitti yaaduu hin qabnu. Dura ijoollee sana rakkoo keessaa sagalee taanee fi rakkoo keessaa baasutu furmaata ta'a malee hojiidhaaf biyyaa baatee diqaalaa minaamin akkas hin jedhamu jechuudha. Ilmoo kan namaa kennu Waaqayyoodha. Kanaaf ati immoo jireenya kee har'aa ilaaltee jireenya nama tokkootti hin qoosin jechuudha. Maaliifini atis boru waan taatu hin beektu jechuudha. Jireenya kee har'aa ho'iinsitti tolee jirta ta'a bakka wanta haala sitti tolee jiru keessatti wanta hin taane isatti tolee hin jiraanne immoo ilaaltee wanta hin taane dubbachuun hin eegamu jechuudha. Maaliifini diqaalas hin jedhamu. Ilmoo namaatiin diqaalaan akkas jedhamee yaadamu jechuudha. Oromoo kiyya wal taanee osoo waliif taane baay'ee natti tole jechuudha. Walirratti duuluu osoo hin taane wal bukkee dhaabannee sagalee qabnuun dandeettii qabnuun wal jabeessinee yeroo namni tokko rakkoo keessatti kufu akkamitti nama kana rakkoo keessaa baafadha jechuudha malee afaan biraa irratti haasa'uun hin barbaachisu jechuudha. Amma ijoolleen suni achitti jechuudha ijoollee daa'imaati kan rakkatu daa'ima xixiqqoodha jechuudha. Beektee kanan ta'e jettee sitti ni himantu iddoo akkana na dhukkubettee sitti ni himattu ho'i waqtiin kun akkuma jalqabarraa kaase waqtii ho'ate jechuudha. Manuma keessattuu yeroo teessu hin dandeessu jechuudha. Si laaffisa fayyaa ta'uu jirtu saatii kana fayyaa yoo jiraate saatii kana dhukkubsatte jechuudha. Ana akka kiyyatte jechuudha. Ho'a hin jaaladhu ho'a fakkeenyaaf sa'aatii tokko na dhukkubsaa sa'aatii tokko bakka akkasitti jiraachaa irra jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ijoolleen kun rakkoo keessa jirtutti afaan garaagaraa haasa'uun nurraa hin eegamu jechuudha. Hojiidhaaf biyyaa baatee diqaalaa minaamin jechuun nurraa hin eegamu Oromoo kiyya. Nama kamiifuu fakkeenya gaarii taanee haa jiraannu. Waanuma kamuu ta'e fakkeenya gaarii taanee jiraachuun barbaachisaadha. Kufaatii nama tokko immoo yeroo argine itti qoosuun nurraa hin eegamu jechuudha. Barbaachisaa miti. Kufaatii nama tokkoo yeroo argite nama sana akkamitti rakkoo keessaa baasa. Akkamitti furmaata ta'aaf laata? Ani gargaaruu danda'a laata? Jennee osoo yaanne gaariidha. Malee kufaati irratti immoo yeroo namni tokko immoo rakkoo keessa galu rakkootti hin ta'ina. Rakkootti hin ta'ina naan jedhu ijoolleen sun achitti dararamaa jirti. Isin asii diqaalaa maal hojiidhaaf biyyaa baatee amma namni tokko osoo eenyummaa namaa hin beekin osoo maalummaa namaa hin beekin maqaa hedduudhaan nama waamamaa jedha Oromoon kan sin beekne maqaa hedduun si waamaadha. Kanaafuu eenyummaa nama sanaa tarii hin beektu asuma sooshaal miidiyaa gubbaa irratti ijoolleen kun mana hidhaa jiraachuu beekta. Yoo eenyummaa nama sanaa hin beektu hojiidhaaf biyyaa baatee diqaalaa minaamin baazawee ilmoon namaa diqaalaa miti akkas hin jedhamu.
maaliif wal jabeessuu waliif yaaduu maaliif dadhabna? Kanaaf yoo sagalee ta'uufii baatte akkasin jedhamsu iddammoo sagalee taate fi sagaleen ta'aaf jettee nama tokko immoo jechuudha gaafa gargaartan amma gargaartan sagalee gaafa taataniif jechuudha sagalee ta'aa fi isa keessumatti sagalee nama sana gargaaruu dhuftee nama sana hin miidhin. Kanaaf obboleewwan kiyya yoomiyyuu taanan waliif haa yaannu, walaa gargaaru, wal bukkee haa dhaabbannu, walaa jaalannu ni guddaan. Kanaaf warri sooshaal miidiyaa gurguddaa qabdan gama yuutuubii haa ta'u gama kamuu wanta fayyadamtan kamirrattuu dandeettiin gaafatu jechuudha. Haasaa afaan tokkooti. Haasaati haasoftee namni tokko namni lama yoo dhaggeeffate akkasuma namni sunis immoo sheerii yoo godhe namni sunis immoo irraa yoo dubbate nama kanaaf furmaata ta'a jedhee yaada. Miidiyaa guddaa irratti yoo sheerii ta'e nama kanaaf furmaata ta'a jedhee yaada obboleewwan kiyyaa. Wanti hundumtuu immoo carraadha. Akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekanu. Amma fakkeenyaaf fi namni qoosu tokko jechuudha. Har'a ijoolleen suni mana hidhaa keessa jirti. Tarii dukkana booda ifatu jira jechuudha. Har'a ijoolleen suni mana hidhaa keessa jirti. Wanti inni tura malee wanti hin darbine hin jiru jechuudha. Ijoolleen suni boruutti haala ta'e wayiitiin numa mana hidhaa keessaa ba'u jechuudha. Siyoo ana'oo oonu qunnamee namarratti qoosuun maaliif kan jedhutu na dhiba yeroo tokko tokko. Namarratti qoosuun maaliif? Nama rakkoo keessumattuu nama rakkoo keessa jiru mee qoosan hin barbaachisaa ijoollee daa'ima sana baay'ee garaana nyaate dhugaa. Mee ijoollee duudaa sana ijoollee xixiqqoo sana yeroo harganii hoo akkanatti samii irraa gadi burqu kana keessa maaltu nama qoosan maaliif barbaachise? Wanti qoofamu hin jiru jechuudha obboleewwan keessa. Kanaaf warri miidiyaa gurguddaa qabdanis adaraa keessan obboleewwan keessanii dhiiga keessanii lammii keessanii waan ta'eef irraa dubbadhaa. Ijoolleen kun keessumattuu ijoollee shamarraati jechuudha. Shamarran baay'ee ulfaata. Shamarran mana hidhaa keessatti biyya ormaa keessatti akkanatti dararamuun baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Adaraa keessan irraa dubbadhaa. Sooshaal miidiyaa guddaa kan akka OEM illee akka qaqqabu godhaati. Akkuma kana dura ijoollee keenya irraa dubbanne gara biyya isaanii galanii isaan kunis akka sooshaal miidiyaa irraa dubbatee fi gara biyya isaanii galan abdiif guutuun qaba jechuudha. Waaqa biraa nama biraa osoo hin taane waaqa biraa abdii guutuun qaba jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kanuma isiniin jedha. Walirratti duuluu osoo hin taane waliif duullee wal jaalannee wal jabeessinee rakkoo keessaa walaa baasnu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya guyyaa dheengaddaa narge jechuudha. Viidiyoos ta'e suuras ta'e guyyaa dheengaddaa gama sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti arge jechuudha. Ergasii dhugaa dubbachuuf hamma dandeettii kooti sagalee nan ta'aaf jedhee yaade jechuudha. Sagalee nan ta'aaf jedheen garuu immoo haalli naan mijanne jechuudha. Hojiin waan natti baay'ateef garuu keessi kiyyaa waa'ee ijoollee xiqqoo sana na yaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka koo bu'eessi yoo yaadu jechuudha. Baay'ee tokko na dhibbise, baay'ee tokko natti dhagahame. Haa ta'u malee guyyaa kaleessas guyyaa dheengaddaas irraan hojjenne guyyaa har'aa immoo kun ofirraa hojjedheen jira. Dirqama lammummaa ba'uu qabna nuti kamiyyuu jechuudha. Warri miidiyaa fayyadamnu osoo ana ta'e maal laata kan jennu dirqama lammummaa baanu waliif haa birmannu wal bukkee haa dhaabbannu walitti qoosaa har'as ta'e borus ta'e walitti qoosaa haa dhiisnu jechuudha. Boru waan taatu hin beektu boru waan hin ta'u hin beeku jechuudha. Anis atis kuni walirratti qoosuu hin barbaachisu. Walirratti duullee waliif duullee bakka walirratti duuluu osoo hin taane waliif duullee wal bukkee dhaabbannee nama kana aabaafannuun isin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanumaadha. Baay'ee galatoomaa waan dhaggeeffattaniif baay'ee eebbifamaa. Nagaan Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.